Nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Qulqulloonni obboloonni koo bakka garaa garaa jirtan ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana mee dubbii sagalee waaqayyoo gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irra dhaabbannee walii wajjiniin kan barannu ta'a. Akkas jedha kutaa kana dubbisa. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaaniitti fufuu waan hin dandeenyeef namootni baay'eetu luba ta'e jedha. Sagalee kana irra dhaabbannee waaqayyoof luba ta'uu kan jedhutti walii wajjin ilaalla. Kutaa nama dubbisa irra dubbii akkas jedhu argina. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaaniitti fufuu hin dandeenye. Namoonni kanaaf waaqayyoo namoonni baay'een luboota akka ta'an godhe sagalee jedhu kutaa kanatti argina. Luboota warra duraa jechuun maal jechuudha? Macaafa qulqulluu keessatti adeemsa yookaan akkaataa dhufaatii lubootaa yeroo ilaallu lubni kan inni ba'u gosa Israa'el 12 keessaa warra Leewwii keessaas immoo gosa Daan yookaan gosaan funaanamee sanyiidhaan gadi adeemame namoota warra kana qofatu luba ta'a jedhamee namoota adda beedu waatu luba ta'a ture. Waaqayyo garuu bara kakuu haaraatti namoota luboota fo'achuu filachuu gaafa barbaade namoonni muraasni qofti luboota ta'u akka isaan ta'an waan hin barbaanneef yookaan luboonni warri duraa waan du'aniif hojiin isaanii immoo itti fufuun waan isarra jiraatuuf waaqayyo namoota baay'ee luba godhachuu barbaade jedha kutaa kana keessa gaafa dubbannu. Dubbii tokkodis yaadachiisa. Bara haaromsaatti waggoota 500 dura waldaa kaatolikilaa waldaan warra pirootestaantii yookaan luuteraan cheerchi isheen jedhamtu kun yeroo haaromsaatti yeroo isheen baatu keessatti adeemsi lubummaa yookaan akkaataan lubummaan itti namootaaf laatamu akkaataa macaafa qulqulluurraa adda ba'e yookaan faallaa macaafa qulqulluu ture. Kanaaf yeroo sanatti luuter dubbii namoota sanaatiin baay'ee mormaa ture. Warri kaatolik amantaa tokko qabu turan namni tokko kan inni luba jedhamu akka waldaa kiristaanaatti dura waaqayyoottis namni tokko kan inni luba jedhamu adeemsa barumsa waldaa keessa ba'ee akkasumas hojiiwwan waldaan adeemsawwan istiraateejii kan istiraakcharii waldaa keessa adeemsa keessa ba'ee uffata lubummaa sababeeffate yookaan gaawuniidhaan kan namaaf laatamu ture lubummaan bara warra waldaa kaatolikii jechuudha. Yeroo sanatti Luuter namni dubbiin sagalee waaqayyoo macaafni isaaf galee kun waa'ee lubummaa namoota muraasaa qofaaf laatamu kanaa baay'ee morme. Sababiin isaa waaqayyo akka bara Lewwotaa waaqayyo akka bara kakuu moofaa sanaa lubummaa isaa namoota tokko yookaan waldaa kiristaanaa keessa namoota 2 nama 3 nama 5 namoota murtaa'aniif qofa lubummaa isaa kennuu barbaade. Namoonni hundumtinuu isaaf akka luba ta'uu barbaade. Galanni maqaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan Kiristoos akka kabajamu. Ati namni sagalee kana dhagaa jirtu gammadi. Ati waaqayyoof akka luba taatu waaqayyoon barbaadamteetta. Waaqayyoon fo'atamteetta. Yeroo adeemsa akkasii ture keessatti Luuter akkas jedhe namootni gaa'onii uffatan qofti yeroo isaan luba jedhamanii waamamaa jiran keessatti Luuter dubbii jabaa tokko dubbate. Dubbiin dubbates dubbii akkas jedhu ture. Ani jedhe lubummaa gaa'oniidhaan argamu osoo hin ta'in lubummaa dhiiga Kiristoosiin argamu gonfadheeraa jedhe. Waa tokko sitti dubbadha. Ati akka adeemsa waldaatti gaa'onii uffatte luba jedhamaan jirtu yoo ta'e lubummaa dhiiga Kiristoosiin namaaf laatamu argatteef ati waaqayyoodhaaf luba. Haa ta'u luba jechuun maal jechuudha? Kana sitti dubbadhee barumsa koo guyyaa tokkoffaa marsaa jalqabaa sanii xumura. Luba jechuun maal jechuudha? Luba jechuun waaqayyoof nama gidduutti mallattoo araaraa ta'ee kan dhaabbatu jechuudha. Akkasumas luba jechuun namaaf waaqayyoon gidduutti kan kabajame jechuudha. Lubni namaaf waaqayyoon gidduutti kan kabajame. Akkasumas luba jechuun nama waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf carraa argatedha jechuudha. Luba jechuun cubbuu namootaa bakka bu'ee waaqayyootti kan agarsiisudha. Lubni gulantaa yookaan sadarkaa namummaa yookaan adeemsawwan biyya lafaa kanarraa adda kan ta'e waaqayyo wajjin gulantaa wal arguu kan namaaf laatudha jechuudha. Kanaaf waaqayyo yeroo har'aa keessatti namoonni muraasni duwwaan isaa wajjin akka isaa wal arganiif namoota muraasa qofaaf hin eeyyamne. Ati waaqayyoof luba waan taateef waaqayyo wajjin akka wal argituuf waaqayyo carraasii filaateera. Ati waaqayyoof luba taateetta. Galanni guddaan maqaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Luba jechuun nama ulfina waaqayyoo keessa jiraatudha. Ati waaqayyoof luba waan taateef yeroo hundumaatti akka ulfina isaa keessa jiraattu hin barbaada waaqayyo. Waaqayyo har'a kan inni barbaadu namni murtaa'e waldaa keessa, namni murtaa'e saba keessa luba ta'e akka jiraatu osoo hin ta'in warra isarraa lammaffaa dhalatan dhiiga Kiristoosiin kan miiccatan hundumtinuu waaqayyoof luba akka isaan ta'an barbaada. Ati waaqayyoof luba akka taatuuf waaqayyoon barbaadamteetta. Ani waaqayyoof luba ta'uun kun maal na fayyada? Eenyu laa ta'u lubaa ta'u? Waan si fayyadu qaba. Waaqayyoodhaaf luba ta'uun kee waan si gargaaru qaba. Waaqayyoof luba ta'uun kee waan bu'aa siif buusu qaba. Galanni guddaan maqaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa lammaffaa keenya irratti barumsuma kana itti fufnee walii wajjin baranna. Ayyaanni isiniif haa baay'atu, ayyaanni isiniif haa baay'atu eebbifama.